Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa har'aa harkaa qabnu kunooti. Miseensonni WBO giddu galaa qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf mootummaa waliin hariiroo uuman hidhamaa akka jiran himame. Mootummaan Itoophiyaa miseensota WBO karaa nagaa filachuun sirnichatti galan tokko tokkoon funaanee akka hidhaa jiru gabaasaaleen ba'an ibsaniiru. Hidhaan kun addatti miseensota WBO giddu galaa bara kana Sanyii Nagaasaa waliin galan irratti hammaateera jedhame. Akka gabaasni Kello miidiyaan argatee hubachiisutti miseensonni WBO duraanii bulchaa sabaa jedhamu yeroo darbe Sanyii Nagaasaa waliin kan gale erga gara PP galee dhiyeenya kana biltsiginnaan aangoo kenniteefii turte irraa molquudhaan waggaa 18 murtii itti murteessuu isaanii ibsameera. Namni kun erga hidhannoo hiikkatee araarri taasifameef jedhamee booda himanni itti banamuun murtiin kun itti darbuu isaa gabaasichi ibseera. Taateen kana fakkaatu Oromiyaa keessaa irra deddeebiin dhaga'ama. Oduu birootiin milishaan gandaa fi humni hidhatee uummata nagaa iraarsaa jiraachuun dhaga'ame. Akka maddeen nuuf gabaasanitti guyyaa kaleessaa gayya 10 bara 2025 ganama sa'aatii 6 irraa eegaluun giddugala Oromiyaa kaaba Shaggar Ona Sulultaatti uummata hojii idilee isaa deemuu fi mana amantaa deemuu daandii irraa walitti qabuun isin deeggartoota WBO'ti isaaniif galaa geessitu ni deeggartu odeessa dabarsituuf jechuun uummata walitti qabanii iraarsaa oolaniiru jedhame. Wiirtulee daldalaa, suuqii, mana jireenyaa fi iddoo hojii kamuu cufsiisanii uummata walitti qabuun akka ijoollee lagaa faana hin jirre kakadhaa jedhanii uummata kaksiisaa oolaniiru jedhame. Hawaasa kakaan maatii abaarsaa taasisuuf hojjetaa jiru ka jedhu gabaasichi biyyattii keessatti gochi milishaan raawwataa jiru ijibbaachisaa fi gaddisiisaa ta'uu isaa ibsameera. Oduu keenya itti aanuun baankiin daldala Itoophiyaa qarshii miliyoona 600 kassaru dhaga'ame. Baankiin daldala Itoophiyaa loogoo dhaabbatichaa jijjiiruuf baajeta qarshii miliyoona 600 ramadee erga hojjechiisee booda waliigalteen xumuramee loogoonis erga hojjetamee kisaaraaf saaxilamuu isaa gabaasni ba'e ibseera. Akka gabaasa argameetti baankichi loogoo kana hojjechiisuuf erga qarshii miliyoona 600 ramadee booda eebba loogoo sanaaf qophaa'u osoo jiruu loogoon sun hin ta'u jedhamuun muummee ministeera Itoophiyaa irraa qeeqa argatee jedhame. Qarshii hanga kana baasee erga hojjechiiseen boodas baankichi loogoo isaa fudhatama dhabuu isaa ibsameera. Itoophiyaa biyya kufaatii dinagdee hamaa qabdu qarshii hanga kana bu'aa tokko malee qisaasessuun qabeenya biyyaan taphachuudha akka jedhan namoonni hedduun qeeqaa jiranii. Baasiin loogoo kanaas jalqabumarraa baay'ee qaala'aa fi qabaratamaa hin taane ta'uu isaa ibsameera. Oduu keenya birootiin naannoo Amhaaraatti sigigala lafaan namoonni 4 du'an riqicha magaalaa Debretsion fi Bahirdaar walquunnamsiisuus balaa sigigaatiin fudhatamuu isaa ibsameera. Naannoo Amhaaraa godina Shawaa kaabaa aanaa Efrataa fi Gidiimiitti balaa sigigala lafaa sanbata darbe mudatee lubbuun namoota 4 darbuun gabaafameera. Balaa lubbuu namoota kanaa galaafate rooba cimaa roobe hordofee balaa lolaa fi sigigala lafaa mudatee yoo ta'u namoota 2 irras miidhaan qaqqabsiiseera. Balaa sanbata darbe mudate kun qabeenyaa fi oomisharra miidhaa cimaa qaqqabsiisuu kan ibse bulchiinsi aanichaa yeroo gannaa kana hawaasni of eeggannoo akka taasisu akeekkachiisu miidiyaan mootummaa faanaan gabaaseera. Haaluma wal fakkaatuun naannoodhuma Amhaaraa godina Goojjam Bahaatti kan argamu riqichi daandii magaalaa Debretsion fi Bahirdaar walquunnamsiisu lolaatiin fudhatamuun gabaafamee jira. Riqichi daandii magaalota gurguddoo kana walquunnamsiisu kan fudhatame sanbata darbee rooba cimaa naannoo Cooqqee jedhamutti roobee yoo ta'u jiraattonni naannoo Sobboroo ka'anii riqicha kana bakkaa dhabuu dubbatan. Bulchiinsi abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa damee Debretsion taateen kun mudachuu mirkaneesse. Kana furuufis riqicha walitti hidhamu Finfinnee ariitiin fichisiisaa akka jiru ibseera. Lagni Geedem magaalaa Maanu'eelitti kan argamu riqicha kanattis dabalata. Naannoo magaalaa Maanu'eelitti riqicha sibiilaa fudhatee sokkuus kominikeeshiniin Goojjam Bahaa gabaaseera. Oduu keenya birootiin lammiileen Eritrea 15 UK seenuuf osoo jedhanii konkolaataa diilalleessaa keessatti dhokatanii argaman. Namoota kunneen keessaa daa'imni tokkos jirti jedhame. Lammiileen Eritrea kunneen konkolaataa diilalleessaa yookaas firiijii kana Faransaay irraa ka'uun imalaa tureen UK seenuuf wayita jedhan argamu AFP'n gabaaseera. Baqattoonni Eritrea kunneen konkolaataa diilalleessaa kana keessatti kan argaman sanbata darbe yoo ta'u qorra baay'ee hamaa ta'e irraa kan ka'e balaa hamaa keessa seenaniiru kanaafis birmannaa gaafataniiru jedhame. Namoonni kunneen diilallaa hamaadhaan baay'ee waan miidhamaniif ogeeyyiin Faransaay wallaanaa akka jiran AFP'n itti fufee gabaaseera. Konkolaataan kuduraalee fi muduraalee fe'ee gara UK imalaa ture kun kaaba Faransaay boqonnaa wayita dhaabbatu
namoonni kutaa diilalleessaa keessa turan kunneen konkolaachisaatti akka iyyatan aangaa'onni naannichaa ibsaniiru. Konkolaachisaanis haala ture erga aangaa'ota naannoo sanaaf ibsee booda poolisii fi ogeeyyiin fayyaa bakka sana qaqqabuun baqattoonni konkolaataa diilalleessaa kana keessaa akka ba'an gargaaraniiru. Baqattoota 15 kanneen keessaa tokko dubartii ta'uu ibsan. Baqattoota kanneen keessaa 4 diilallaan baay'ee waan miidhamaniif hospitaala geeffamanii wallaanamaa jiru. 4 ammoo umuriin isaanii waggaa 18 gadi waan ta'aniif jaarmiyaa eegumsa taasisuuf itti dabarfamuu isaanii ibsame. Lammiileen Eertiraa kunneen irra caalaan isaanii seeraan ala jedhamuun biyyattii keessaa akka ba'an ajaji irratti darbee ture. Konkolaachisaa baqattootaa kunneen fe'ee ture irratti poolisiin qorannoo akka hin gaggeessine gabaasi AFP ni mul'isa. Oduu keenya itti aanuun pirezidaantii Somaaliilaand murtii gatii intarneetii dabaluuf karoorfamee haqee jira. Mormiin uummataa isa mudachuuf tures itti seera. Pirezidaantii Somaaliilaand Abdirahmaan Mohammed Abdullaahi Cirroo murtii dhaabbattoota teleekoomii, teleesoomii fi soomteel irraa bahe gatii tajaajila intarneetii yeroon 2 dabalchiisuuf ture haqee jiraachuu isaa maddeen himan. Murtichi uummata keessaa komii hamaa kaasuun dilbata dhufu mormii bal'aa dabalataa qopheessisuuf yaadame ture. Abdirahmaan Mohammed akka pirezidaantii Rippaabilika Somaaliilaandii uummata koo beeksisuuf an barbaada. Mootummaanii fi dhaabbattoonni teleekoomii biyya keessaa walii galan murtii yeroo dhiyoo gatii tajaajila intarneetii fi bilbilaa dabaluuf bahe dhaabuuf murteessaniiru jedhani. Cirroon ibsa fuula feesbuuka isaanii irratti maxxansaniin hanga eeger ibsamutti gatiin tajaajila intarneetii fi bilbilaa akkuma jirutti itti fufaa. Dhimma kana irratti dhaabbilee kunneen waliin mootummaan marii hatattamaa ni gaggeessaa jedhaniiru. Soomteel jalqaba irratti ajaja kana fudhatee ibsa yoo baasu akka dhaabbata uummataaf tajaajila kennaa jirutti daballii gatii tajaajila kanaa dhaabuu kana fudhanneerraa jedheera. Murtichi dinqisiifannaa bal'aa pirezidaantii Cirroo fi abukaatoo Guulee Daafaaq kan mormii uummataa qindeessuu irratti qooda fudhateef argatee jira. Murtiin kun erga Somaaliyaan addunyaa irratti biyyoota Afrikaa intarneetii saffisaa saatalaayitii Starlinkii argachuu jalqabanitti makamuu ishee ifoomee guyyaa 2 booda dhaga'ame. Dhaabbanni tajaajila bilbilaa fi intarneetii kennu Starlink Somaaliyaatti eebila keessa eeyyamaa argachuun wiixata darbe guutuu biyyattiitti tajaajila jalqabeera. Akka aangaa'onni Somaaliyaa jiranitti tajaajilli Starlinkii fooyya'insaa tajaajila intarneetii fi bilbilaa biyyattii keessumaa akka naannoo baadiyyaa haalaan ni fooyyessa jechuun abdii qaban ibsaniiru. Oduu keenya dhumaatiin Awustiraaliyaan fulbaana dhufu beekamtii biyyummaa Filisxeemiif akka kennitu ibsite. Ministeerri muummee Awustiraaliyaa Antoonii Albaaniis UK, Faransaayii fi Kanaadaatti aanuun karoora biyyaa Filisxeemiif beekamtii kennuu akka qaban ibsan. Aangaa'onni Filisxeem waan addunyaan irraa eegdu mara kutannoo raawwachaa jiraachuu Awustiraaliyaan sirriitti beektii ka jedhan muummeen ministeera Albaaniis keessattuu hidhannoo irraa bilisa ta'uu, filannoo gaggeessuu fi mirga jiraachuu Israa'el eeguu keessatti kutannoon isaanii jabaadhaa jedhan. Biyyoonni lameen akka biyya of danda'anitti walqixa ilaalamuun furmaata argamuu qofatu dararaa uummanni Gaazaa argaa jiru waraana Gaazaa fi rakkoo nageenya bahaa giddu galeessaa hambisuu danda'a jedhaniiru. Waraana Gaazaa akka dhaabduuf dhiibbaan idil addunyaa akkanitti cimee jiru Israa'el gama isheen Filisxeemiif beekamtii biyyummaa kennuun shororkeessitoota cina dhaabbachuudha jechuun karoora biyyoonni biyya Filisxeemiif beekamtii kennuuf qabatan balaaleffatteetti. Kutaalee West Baankii qubattoota Israa'eliin weeraramee gara caalu ka bulchan aangaa'onni Filisxeem beekamtii biyyummaa Filisxeemiif kennuun deeggarsi uummatichaaf taasifamu dabalaa jiraachuu mul'isa jechuun gammachuu qaban ibsaniiru. Muummeen ministeera Albaaniis biyyoota isaanii kan UK, Faransaay, Niwuziilaandii fi Jaappaan waliin erga mari'atanii booda murtee kanarra ga'aniiru. Kanaan dura Kanaadaanis Filisxeemiif beekamtii biyyummaa kennuuf karoora akka qabdu wayita ibsituu US mufachuu ibsitee turte. Ameerikaan akka jettutti Filisxeem akka biyya taatuuf beekamtii jechuun Hamaasiif badhaasa kennuudha jetteetti. Pirezidaantii US Doonaald Tiraamp wayita ministeerri muummee Kanaadaa karoora kana ibsan mufachuu dubbataniiru. Bara darbees Ispeen, Ayirlaandii fi Noorweey biyya Filisxeemiif beekamtii akka kennan ibsanii turanii. Gabaasichi ka BBC ture. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keelloo hafe waliin turtii gaarii.